عليكم ورحمة الله وبركاته ورطة من دبراتي فاشي ماركة فوني جرى جرتو مقدرتي أدنى جي ربي سبحانه جرات وأنا قبضي قدرت ربي بقدراتني أكسمسي وروني ستبدي مالتاتي فيديو قد إيسان جرتون عن جتني كيسان نفتني نقافتني أكسمس مجولين كومنتي سبونتو أكسمس كومنتي مليوني جلت رفتني نقافتشا جرتو كومنتي كان جلت له رفتني أيوم فيديو قد إيستي نان جرتو يجودا nan argaa viidiyoo ishee nan daawwadha garuu irraa dalaguu dadhabe viidiyoo irraa hojjechuu dadhabe malee daawwachaa man jira argaa man jira sasenaan jagaran jakaastu ilaalee dhuman kolfaa jira garuu akka itti viidiyoo irraa dalaguun dhabe mana namaan deemee jira jaartiin kan koo gaafa sanbataa na fidde sanbata guddaa na fidde mana intala jaartiin jira mana intala jaartii immoo sarraatanyaatu jira jechuudha. Sarratanya akkuma kooti jira Itoophiyaadha garuu Tigireedha yoon viidiyoo dalagu na argiti yookaan immoo na laaltii jechuu saniif jedhee akkatti viidiyoo dalagu dhabee akkatti illee haasa'u dhabee jechumaaf jennaani viidiyoo kaameraa yuutuubii akkuma beekamu gaa silkii dalga qabne waraabna waan ta'eef yorittiin silkii dalga qabee kaameraa viidiyoo waraabu na argiti jedheetanii video waraabuu dhiisee jechuudha dhugaa rabbii maleetu garaan kiyya na awwuu dhiisaa jira ammaayyuu jechuudha irraa adda baheetanii rifeensa naadha jennaani cumaan deebee dhufeensiidha ammasitti filadhu mana fincaanii naqee dhufaadheen goyoomsee biraa ba'ee jechuudha otuu shennatti hin dhufin viidiyoo kana waraabuutti jira jechuudha malee mana namaan deemee jira kanaafidha kan inni viidiyoo gadhiisuu didee sinin jira ijoolleen keessaan isinitti meeran beektu ijoollee baay'eeni kanaaf badi malee wanta biraatiif miti nagaa kiyyan jiraan isiniin jedha akkuma beekamu viidiyoo ayyuu laalaan jiraan isiniin jedha kan isheen kaleessa gadhiistellee kanneen gaddaallee argamatan jiraan isiniin jedha viidiyoo baay'ee namatti toluudha viidiyoo baay'ee nama kofalchiisuudha kanarraa immoo keessatti baay'ee tokko na kofalchiise kanneen gaddaamoo maaltu na kofalchiise beektu viidiyoon ayyuudha kanneen gaddaa jechuu maaliif ni maqaansaa kunoo kana beektu miti markaa jedhama miti akka biyya kanaatti markaa jedhama miti kun makaddaadha natti fakkaata makaddaa jedhama ayyuun keessanii kan maaltu irra caala na kofalchiise beektu kana bakka bunaa geewwatte bakka buna buusan bakka buna buusanii bakka itti buna danfifasan achi irra teesse bardhatte achi irra teesse saniin booddee gaafa achi irra teessu inni nagarra iyyaadannee ani isatti kolfaa ture dhugaa rabbii yeroo sana akkamittiin argini atamitti yaadateefaa illollee minaamin jechaan ture isattiin kolfeen irra guddeessa kan na kofalchiise isaa fi isa seen kootii keewwatte kootii isaa keewwatte jennaan itti shaxatti godhee baase wallahi kootii itti shaxatti godhee baafatee fudhatee sixoota namni naa bite jechumaan balaatti buufte namni ayyuu tuqee yookaan immoo wanti ayyuun qabde abadan hin dhiistu ishee waan qabde jechuu wanta karoorfatte sana utuu bakka hin ga'ini hin dhiistu jechuu har'a isheen baxxaaniyaa barbaaddacha dhatte jennaan viidiyoo kale isaa argitanii jirtu isheen baxxaaniyaa fudhachuu dhatte bindilimsi jechuu isa fudhachuu dhatte jennaan inni mucaa riyaasaatii fidee fattane mucayyoon suni afaanii Somaaliyaa softii ayyuun keessan Amaariffaa softii Ingiliffallee caccabsiti jechuudha saniin booddee mucayyootiin gabaayee iyyuu dubbanne isatu as torogguma inni hin beekumsa seenaa softu amuun hin beekumsa seenaa softu hin beeku maal jechuudha jedhe inni iyyuu duraanii yoo irratti isheen sabskraabii godhaaf minaamin jettu iyyuu gaafachaa ture waan ta'eef hin beeku iyyuuti garuu dabseetu ayyuutti maal dabseetu ayyuudha toroggomaa jechuudha ayyuun keessan haftee narreeba maalidha jettee hanja garanjaa kaaftee ilaalaan ture jechuudha viidiyochis baay'inatti tolee jira humnaa giddina reebdee mana gadi baafte dhiindisiisa seennu warratti dhiitte humnumaan ol galte dhiitta magaaratti kennite gabbaase innillee dhiitu qajeel shugguxiidhaan isin ittiin fudhatte ittiin fidde sun
Isa kaameeraarra keewwatan. Isa kaameeraarra keewwatan san argitan miti. Jalattiin akkanatti nu. Isa kaameeraarra keewwatan sana fudhattee ittiin waraantee oolte jechuudha. Bidichi baay'ee na kofalchiisee jira hundaafiyyuu. Akka itti irraa dalaguun dhabe malee jechuudha. Bidicha ilaalee baay'ee tokko kolfee. Saayidoonis kaleessa dheengadda bidoo gadhiisee ture. Isallee ilaalee jira. Innis egaa lammata dubartoota kana duukaa hin deemu. Jireenya haaraan jiraadha. Ani isaan faana hin deemu. Minaamin jedhee dubbachaa ture. Amma kan garaa kutatee ayyuunis dhiistee. Sumayyaanis dhiistee jireenya mataa ishee eeggattee sumatti ijoollee durbaa nama lama kurkursa malee. Ijoolleen durbaa namni lama sarratti warree baaromtiire. Warree dabbaraan. Na dabbaree irraa hojjechuu dhiisee. Awwaan na dabbaru irraan hojjedhu. Ijoolleen irratti warreef jechuudha. Kanaaf na dabbaree dhiise. Dabbaraan. Baay'ee tokko nama dabbara sanaaf jedhanii ijoollee baay'ee maaf irraan hojjettu maarreedhaan jechaa turanii. Altamacham. Nan tamachaan keessa kiyya nan fudhanne. Yoo keessa kiyya na fudhatee na shaaxana gurate malee hojjechuun natti hin tolu jechuudha. Kanaaf anniisee dabbiraan. Natti nama hin dabbarure. Nama hin dabbaru. Keessuma ba'an. Yoo keessa ba'an immoo xinnish nama dabbara dhugaa. Na dabbareen na anniisee hundaafu. Sinoo sirriitti tola jira. Akkam sirriitti tola gammaddan. Natti dhufnaan hin addaan kutee jaratteeni. Akkin jedhe isinitti toleeraa reema viidiyoo sama ijoollettiin saayidoo irratti warreebanii isin tamachaa'eera dabbiree dabbira lunati. Orti viidiyoo akkas keessa dabbaraa akkasii hojjetan immoo nama dabbara. Waan na dabbaruurraa hojjechuun jaaladhaan dhugaa rabbi. Waan isaan beeku bakkuma girri nan fedha garuu bakka dubbii na jaallachiisa garuu na dabbare. Wanti nama dabbaru immoo hin jiraa miti akkasuma. Isinillee isin dabbaree bar koomentii jalatti miriixeetti maan akkana taataati maan akkana taataa minaamin ta'e minaamin dhukkeerraa kaasaa jirtu bara isinillee. Isinillee ilaalaa jira dhugaa koomentii keessan ilaalaa jira dhukkeerraa gaaftu arrabsoo. Maalati kabajaan qabdu ati maatiin qabdu ati maatiirraan dhalanni ati haadhan qabdu. Maratte ijoolleen dhugaa maa dhiirri hin jiru hin jettanii isin haadha maadhaaf deemiti gaati. Maal goote haati maal goote ijoollee bara kanaatu akkasi malee haati maal goote haadha bira hin ga'inaa isin haati kee akkas hin goone hin jedha. Haadha irraa baatee hojii barbaaddacha haadha irraa baate ijoolleen haati bira teessee hedduu ijoollee keenya. Haati bira teesseen hedduu haadha lagatanii dhiisa. Isa keessa ba'antu dabbara malee haadha lagatanii taffeedhanii Itoophiyaa keessatti yoo taffeedhan malee. Hojiin hin jirtu waan ta'eef isuma isin argitanidha. Haadha lagataniitu wanta bareedaa diraamaadha jedhaniif haadha laganii hedduu tokko namatti tola ture. Diraamaa fakkeessanii bakka diraamaa jedhaniituma himanii dalaganiiyyuu bareedaadha isaan immoo akkasitti gaafa waltumaan dabbara malee jechuudha. Amma diraamaa akkatti nu ilaalu hin beektani. Diraamaa warra maariffaa jala oolla miti. Adeen iyyuu bara meeqa DVD bara meeqa obsee tole jedheefi. Gadda qalabatiitti keewwatee kuffifachuuf kanaan fiiddeer kabaate adeenu isaanuu ni ilaalla miti warra hormaayyuu ni ilaalla bar DV'n illee Oromoodha jechuun ijoollee isaa biraa wajjin wal ta'ee dalaga malee kanaafidha.